at. Is it related? Ethiopian be home the Garam be a lot of Kate. Yeah? Let me sit about Barofan media to get like saying them to be correct. Sit about Barra, sit about Baru, cigar, as case a little Dojurtu, who money go to media cigar, nothing. It do a lot of cases, Jim Mamo, Walagamo, Harusi, is it related? Eh? Issue them, Kaujin them, never card them, nor blankets. It was like I said to Zibarban, never quote to them. Ergama ticket about a buy a scarce a ticket of Jala Hingubinito. Raconga woman at your rate to the media, Ratigas like a safe receiver bad that never to Taraconga. What would you name? Na amanito dem bi gutu na argaila askes sigate dem rosifo dem moy waan baay'ee garaana manyaatudha obboleettiin keenya kuni hindubbattu micayoon kuni Saudi Arabiyaadha biyya Dubai dhatte micoon biyya Dubai keessatti tikeetti achitti muranii fi achitti ergan micayoon kuni wanni ishiin uffattee deemtuyyuu micayoon kuni dhugaa dubbachuudha fi hedduu garaana manyaatti waan baay'ee garaana manyaatudha obboleettiin keenya kuni wanta ishiin biyya ormaa keessatti ta'aa jirtu jechuudha ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga jiraattan jecha egaa hordoftoota kee warroonni mana kiyyaa faaraa taatan immoo subscribe gochuun maamila keenya ta'e egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii obboleettiin keenya tokko biyya Saudi irraa gara Dubai dhattee Dubai riipoortii keessatti immoo micayoon kuni darbamtee hafte jechuudha micayoon kuni warra kiyyatti bulbuladhu malee gara Itoophiyaa hin galuu jechaa jirti micayoon kun immoo obboleettiin keenya tokko immoo si fuudhatananii siin galaa namni na argaa jira jettee viidiyoo waraabaa jirti viidiyoo irra si barbaadu jettiin si barbaaddatu warra siifan barbaada hanga galtutti immoo na bira teechaa beenuu siifem silkiilee si fuudhatanii si bilbilaa biyyatti si soqantu maatiin keessi soqatu jetteen micayoon kun immoo aana fi yookiin immoo ganda godina himachuu hin dandeenye hanga ammaatti jechuudha na ani maatii koo argu malee boolee kana keessaa hin bahu maatii koo dubbisu malee boolee kana keessaa hin bahu jettee baay'ee dhiphachaa jirti jechuudha ay madaamini murteetti Saudi Arabiyaa irraa gara Dubai ergite micayoon kun immoo Dubai keessatti waan beektu tikkeettiin ishii immoo takkitti gubannaan dubatti deebi'uu hin dandeessu micayoon kun biyya ormaa keessatti makaraa agarti jechuudha dhugaa rabbi ijoolleen keenya hedduu dararaman mee ilaalaa waan isaan godhan biyya ormaa keessatti dhugaa rabbi wayyoo haadha koo garaa nama nyaatti dhugaa rabbi micayoon kun jechuudha hin nyaannantu nama nyaatti biyya ormaa keessatti wanti ishiin uffattu kafana ishiin uffattu argartanii jirtanii ani xiqqoo ishii hin beekullee micayoo sirritti beektu ta'ee sirritti hin beektu ta'ee ani hin beeku garuu micayoon kun sirritti waa dubbachuu diddii himachuu diddii iddoollee himachuu diin sodaattis deemu si faanaan deemu itti micayoon immoo fudhadheen Itoophiyaatti siin galaa viidiyoo si waraabetanii maatii keessi si soqaa ana keessis gaafadhee godina keessis gaafadhee bakka taate siin soqaa rakkoon qabu homaa siin godhaniiti boolee keessatti sigatee hin deemu jechaanii jirti jechuudha obboleettiin keenya garuu micayoon immoo hin deemu ani asii si amanee si wajjin hin deemu jechaanii jirti maaloo ishiin wallaalte malee micayoon tuni micayoo tana faana deemtee irra baay'ee gaariidha maaliif obboleettii keenya waaqayyo siillee si haa eebbisu micayoon tuni karaa irratti hafti micayoon tuni namni ishii garagalee ilaalu hin jiru micayoon tuni yoo gatte namni garagaleetu micayoo tana ilaalu hin jiru jechuudha hedduu nama garaa nama nyaatti wayyoo garaa dhalee haadha odoo taate haatu ishii odoo argite akkam taati biyya namaa keessatti sanuu biyya namaa keessatti kun obaxanii yaa uffattee deemti jechuudha dhugaa rabbii guyyaadhaniin jechuudha ani maal akka ishiin xuxxee madaaman hin beeku dhugaa rabbii hedduu garaa nama nyaatti ijoolleen teenya biyya ormaa keessatti gargaaraa izee biyya irraa fudhadheeta sii galaa akka xiqqeettiin kee muura kuma 150 akkas nyaatanii kan jettuun tuni ishees boolee keessatti agartee malee wanti ishiin beektu yookiin micayyoo tana beektee nuti oromoo waanuma goon walaalee biyyattiin koo akka xiqqoo ishiitillee immoo nagaan biyya keenya keessatti micayyoo tana dhiiseen galuu kan jettu yaadamuu danda'a malee waan biraatiin kanaaf obboleewwan kiyyaa hundumti keessatti viidiyoo kana yoo agartan ishee ilaaluu sigateen kan namni beekan warri maatii ishees beektii beektii margettanii si galaa jechaan micayoon kun gargaartee gara maatii isheetti siniin jechuu barbaada akka galtu barbaadna jechuudha akka tokko nama gammachiisaa wanti barbaada maaliif micayoon kun boolee keessatti Saudi Arabiyaa irraa muranii fi gara Dubai deemte gara Dubai deemte micayoon tun immoo moo ofii beektee tokko jiru biyyatti biyya keessatti fa'aa jirti ofii garaa nama nyaatti immoo waaqayyo jechuudha kun akkanatti illee jireenya jenneeti
yeroo tokko tokko waaqayyo kennuu fi kanaaf immoo of eeggadhaa ijoollee keenya waaqayyo sinaa waan baay'ee dabarsaa waan baataniif karoora baataniif illee biyya ormaa keessa jiraanna jechuudha namoota irraan hin deeminaa ijoollee keenya kaan booddisaa kaan maaliif namoota baay'ee namoonni akkanatti ijoollee keenya shawwadaa jiranii akkasitti jiraanna jechuudha baay'ee namoonni akkatti ijoollee keenya biyya ormaa keessatti fixaa jira gammachuun qabnu sagalee ta'uu fi didanii mana qayyaruu fi didanii ijoolleen keenya hedduu akka nyaata dhabanii dhugaatii dhabanii keessatti waaqayyo hojii itti bazza'ee kan angoorii jaaladha hordoftoota kiyyaa adaraa dhugaa rabbi kan silkiin qabne meeqatu jira har'a kan baasee himachuu hin dandeenye akkasuma viidiyoo kana laayik shee godhanii namoota bira akka ga'e akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti hedduu garaa nama nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo viidiyoo kanaan turtii gaarii akkasuma kaayyaa daqiiqee qabaatan koomentii barreessuu hin dagatinaa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hordoftoota kiyyaa hundumti keessan isiniin jedha kanaaf yeroo agartanii viidiyoo kana sheerii hundi keenya gargaarree micoota namaatiif laayikii kennaa godhaa laayikiin keessan immoo nama jajjabeessaa jechuudha kanaaf akkasumas koroo chaanala kee haaraa taatan sabskraayibii gochuun maamila laayikiin gootan viidiyoo irra nus kan biraa qabanneefnaa jechuudha naguma ta'aa fi yaa ta'aa waaqayyo isiniin jaalladhaa obboleetti waaqayyo nagaadha si agalchuu hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti garaa nama nyaatti turtii gaarii isiniin jaalladha.